Wantoota hordoftoota kiyya nagaa keessanii har'aan kana maatisii kutaa 11 rational expression in the rational function kan jedhu qabadheen dhiyaadheen jira. Hanga xumuraatti na faana bu'aa affeerraa kiyya. Dursa viidiyoo kana yoo jalqabdan laayik gochuun irraanfatina, sheer waliifis raabsa. Okay, barattoonni kutaa 11 yuunitii 5 gara dhuma iddoo kompleksii ta'e kam irraayyuu kaasee hanga yuunit 7tti sirriitti exersaayisiin tokko osoo hin hafne isiniif hojjedhee jira. Isa kana isin argisiisa jalqaba irratti mee na faana bu'aa. Okay, YouTube keessanii seentanii akkuma YouTube keessa seentanii MoveTube jedhaa seenaa. MoveTube jettanii ni seentu. MoveTube mathematics kan jedhu kana seentu akkasumaan ni dhufa. Kunoo viidiyoon kiyya tokko lama jedheetiniin walii aanee dhufa jechuudha. Okay, isa jalqabaa kana irratti mee okay goonu isa kana irratti kun akkuma seera argaa jirtan subscribe hamma kana kan qabuu fi asuma jala al tokko yoo gubbaa kana iddoo kana kun iddoo asirra mul'atu kana mallattoo tana iddoo tana al takka yoo xuwitan as jalatti liinkii telegiraamii guutuu argattu jechuudha. Liinkii telegiraamii as jalaa ni argattu guruupii keessa seentan. Okay, isa kun kan akkuma ta'etti jiraate as jala immoo takka profaayilii kiyyarra yoo dhooftan maal argattu pileeylistii jala deemtu jechuudha. Iddoo kana dhuftanii pileeylistii jala deemtu. Pileeylistii jala oggu deemtan haala kanaan pileeylistii jala isinii dhufa jechuudha. Viidiyoodhaan kiyya pileeylistii jalatti kan isinii dhufe kunoo pileeylistiin maal jedha asii saayikooloojii chaaptar 1 jedha grade 12 unit 1 maatisiidha. Maatisii akkuma argaa jirtan akkasuma itti aansee laal maatisii grade 11 unit 1 jedha viidiyoo paartii 12 fixee maatisii grade 11 unit 7 jedha kunoo paartii 4 isa kana paartii 4 hojjedhee unit 4 illee akkasuma unitii hunda isaatu haala kanaan baayoloojii hojjedheen jira. As jalatti kunoo baayoloojii grade unit 3 hojjedheen jira. Maatimaatiksii grade 9 akkasuma immoo kunoo grade keemistirii kutaa 11 unit 5 hojjedheen jira. Keemistirii kutaa 11 unit 4 hojjedheen jira. Haaluma kanaan kunoo hundi isaaniitu baayoloojii kutaa 12 kutaa 11 hedduu isaatu hojjetame jechuudha. As keessatti pileeylistiidhaan qoodee gosa barbaadan kun as kira maatriksii gireedii makana keessa kutaa makana keessa jechuudha. Kutaa 11 keessa maatriksii hojjedheen jira. Maatisii kutaa 11 unit 5 illee kun haala kanaan hojjedheen jira. Viidiyoo baay'eetu jira waan ta'eef hin yaaddayina. Viidiyoon hedduun isaa hojjetamee jira. Warri kutaa 11 keessattuu hedduu isaa hojjedhee yeroo kiyya itti kennee hojjedhe waan ta'eef isin akka yaachisine isa kana gochuudhaaf isin tokkoon tokko isaa baafata. Egaa kana fakkaata. Isin maal gochuu qabdan amma wanti isinirraa eegamu tokkoffaa ani akka tola ooltummaatitti isin hojjetaa jira. Kafaltiin kiyya wanta baay'ee asirraa argadhu hin jiru. Baay'ee du'aadha jechuun isinuma gargaaruuf jedheeti malee already kana hojii jedheetiin qabadheetiin hojjechuun baay'ee xiqqishu nama wannaa jedha. Gara fuulduraatti garuu wanta guddaa eeyina isin ammaan kanatti VPN ka jedhu kana VPN kana buufachuu dandeessu jechuudha. VPN kana buufattanii telegiraamii jala deemtaniitiin VPN kana yoo isinii kaa'uu danda'a. Pisfoonii fi VPN gaaf kana beeksisni achirratti gadi dhiisaa karaa kanaan VPN gizee hundaa VPN yoo on godhattaniitiin fayyadamtan yeroo san maal argattu beeksisni achirratti ni dhufa. Sa'a sanitti wayyaa xiqqoo Itoophiyaa keessatti YouTube baay'ee waan kafalleef VPN sanirratti beeksisni ni ba'a. Haala saniin VPN buufattaniitiin itti fayyadamtu. VPN kana isaa argadhe yoo jettan liinkii jala isinii kaa'a jechuudha. Liinkii jalatti isinirra laallachuu dandeettu haasaa isinitti baay'isee dhiifama. Okay, rational expression jechuun maal jechuu akka ta'e illee wanta xiqqaadha. Rational expression jechuun waa'ee rationalii beekuu qabda jechuudha. Rational jechuun lakkoofsa bifa A irra B'tiin barraa'u jechuudha. A over B'tiin lakkoofsa barraa'u jechuun rational expression jechuudha. Q of X over P of X jenneetiin kalaallu kana jechuudha. Rational expressioniin inni gubbaa denominator yoo ta'u inni gubbaa numerator yoo ta'u inni jalaa denominator dha jechaadha. Simplification of rational expression dha jechuudha. Asirratti mee isa kana jechuun jalqaba irratti doomeenii isaa kana barbaadi jedha. Doomeenii isaa kana barbaaduun doomeenii wanta kana barbaaduun quadratic function waan ta'eef -4 irraa ka'ee giraafiin kun haala kanaan deema. Kanaafuu doomeeniin isaa real number jechuudha. Without ka jedhu hin jiru real number dha. Asirratti immoo doomeenii kana doomeenii kun logaarizimii waan ta'eef logaarizimii fankishiniin haala kanaan ka'a jechuudha. Giraafiin isaa haala kanaan ka'a. Approach to 0 ta'a jechuudha. Approach to 0 sila ta'uuf asirraa kaaneetiin so asiin maal jennaan doomeeniin kenna maal jennaan 0 hin tuqu 0 osoo hin hammanne
0 to positive infinity jennaan doomeenii keenya gatii x sila ta'eef haala kanaan jennaan. Isa kanaafillee doomeenii isaa baasuudhaaf salphaa jechuudha. Haaluma saniin ilaalla 1 minus 5x greater or equals to 0 jenne kana jechuudha. Greater or equals to 0 0 leen wanta yoo as keessa galtu vaaliiwudhaan baatu. Kanaafuu isa kana jechuun 1 over 5 isa kana 1 isichi dabarsina minus 5x greater or equals to minus 1 jettaani minus gaaf kana directionii over minus gaaf over minus 5 gaafa jennu maal jennaan directionii ni zoorti jechuudha. X less than or equals to 1 over 5 jechaadha. Okay, kana ta'a jechaadha. Doomeniin keenya warra x keenya shanii gadiiti, tokko irra shanaffaa gadiiti, tokko irra shanaffaa ol doomeenii ta'u jechuu. Sababni isaa negatiiva as keessatti dhufa. Okay, inni kun yoo doomeenii isa kanaa hoo maal jennaan doomeenii isa kana argachuudhaaf immoo x plus 5 equals to 0 jettaan jechuudha. X plus 5 equals to 0 differ from 0 jettaan x is equals to what minus 5 differ from minus 5 jechuudha. Real number without what minus 5 jecha kun minus 5 gaafas galtu 0 gooti jechuudha. Iddoo kana minus 5 galchite taanaan minus 5 plus 5 jechuun 0 dha. Kanaafuu 3x over 0 jechuun undefined dha. Osoo hin ta'u jechaadha. Kana fakkaata. Okay, rational expression irratti rational expression p of x over q of x dha. P of x jechuun numerator yoo ta'u q of x jechuun denominator jechaadha. So q of x differ from 0 ta'uu qabdi jechuudha. Kan jalaa 0 yoo ta'e undefined sila ta'u isin jalaa turi q turi differ from 0 ta'uu qabdi jechuudha. Q of x differ from 0 jennaan dirqama jechuudha. Si p of x 0 ta'uu ni dandeetti jechuudha. P of x denominator q of x denominator jennee ilaalla jechuudha. Okay, which one of the following is a rational expression? Jedha rational expression jechuun bifa irra biitti kataa'u jenneerra. This is rational expression. Inni kunillee rational expression, kunillee rational expression. This is not rational expression because of it is not written in the form of a over b. Akkasii re okay, except d all is rational expression jedhee jira jechuudha. Evaluate rational expression kan evaluate godhisi. Evaluate gaafa gootu evaluate jechuun shanitti galchita. Lama baay'isuu shanii jechuun kudhan hir'isuu shanii jechuun meeqa shanii jechuudha. Kan jalaa hoo shan baay'isuu lama jechuun kudha shan da'uu sagalii jechuun 24 jechuudha. So inni kun shan irra 24 dhufe jechuudha. Jahallee yoo itti galchite akkasumatti evaluate goota jechuudha. Okay, isaan fakkaata. Example kun isa kana jechuun isa kana equals to 0 gochuudha jechuudha. Maali isa argachuudhaaf doomeenii isa argachuudhaaf 3x plus 9 equals to 0 jettaani. Gaaf kana inni kun maal ta'a 3x is equals to negative 9 ta'e over 3 jennaani over 3 jennaani sun tanaan ni baddi x in keenya maal ta'e negative 3 ta'e jechuudha. So domain is a real number without what negative 3 jechaadha. Without negative 3 jedhameetiin kaa'ama. Kan inni steepii amma steepii ilaalla jechuudha. Steepii doomeenii fi doomeenii isaa itti barbaadamu doomeenii barbaadnee immoo raashinaal ekspreeshinii isa kan simplify gochuudhaaf steepii nu barbaachisu ilaalla jechuudha. Steepiin jalqabaa seet denominator in denominator equals to 0 jennaan jechuudha. Denominatorii keenya maal goona jechuudha. Steepii jalqabaa irratti equals to 0 jennaan jechaadha. Then the domain is the set of all real number except those value found in what step 1. Step 1 value step 1 keenya keessatti arganneen ala maali doomeenii keenya ta'a jechuudha. Doomeenii keenya real number value step 1 keenya keessatti arganneen alatti real numberidha. Okay, asirraa kaanee kunoo isa kana hojjetuu ni dandeenya jechuudha. Isa kana jechuun 3x is equals to 0. Kanaafuu x keenya meeqa over 3 yoo jennu 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu maal ta'e doomeenii keenya real number without what 0 jechuudha. 0 naan ala real number without 0 jechuudha. Kanaafuu doomeenii keenya the set of real number the number x those value found in step 1 saniin alatti jechaadha. Ka jalaatiifis haaluma sadii barbaadda jechuudha. Isallee formaata yoo goonu x plus 5 x minus 5 x x 5 fi x keenya 5 fi x keenya 2 arganne. Kanaafuu
a real number without two values. Value dan kanaan ala real number dha jechuudha. Isa kanaan alatti okay isa kana exercise waan taateef yeroo irratti fixu jedhee hanga danda'e fixratiidhaan deemuudhaaf yaalaa jira jechuudha. Okay asirraa immoo wanti using example property in the eliminating waan fakkeenya faala kanaayyuu kan kennamu taate cinaa kanatti ka argamu keekee kun keekeedhaan dibadii a over b taati jechuudha. Okay akkasuma laal eliminate goona common factor is in numerator in the numerator of given function is referred to as reducing or simplifying factor to lowest term. Gaaf kana common factor isaanii walirraa yoo kaballeessinu ta'e maali reducing or simplifying the fraction to its lowest term. Lowest term irratti gaaf kana simplify ta'e jechuudha. Or definition irratti ilaaluu dandeenya. We say that the rational expression is reduced to lowest term or it is a lowest term or in smallest form if the numerator and denominator do not have any common factor other than one. Common factor homaatu yoo qabaate tokkodha la common factor yoo qabaate jechaadha. Okay isa kana hima kanarraa ilaaluu dandeenya jechuudha. Hima kanarraa oggulaallu salphumatti hima amma dursa reef isinii hojjedhe gara oliititti isinii hojjedhisantu isa kana jechuudha. Kanaafuu kunoo kan common factorii kan wal fakkaatu waliin balleessinee turre kan arganne jechuudha. Kan arganne kanaafuu domeeniin isaa isa kamii only if x differ from 0 minus 5 over 3 or x differ from 2 over 3 jechuudha. Koo original function keenya isa kana undefined ta'a jechuu isa kana lamaan irratti soo maal jennaani lowest term keenya bifa duraa sadiini ta'a jechuudha. Isa kana domainii keenya isa kanaan ala jechuudha. So shikaaniin ilaallu tokkoffaa simplify gochuudha jechuudha. Rational expression kana simplify gochuu garamitti simplify akkaataa goonu jalqaba irratti simplify gochuuf step nu barbaachisa domainii barbaachuu qabna. After we find the domain then factor numerator and denominator completely factor gochuu qabna jechuudha. Then divide numerator in the denominator by what common factor in the cancel like term keenya cancel goona jechuudha. Okay isa kanarraa haa kaaneetiin ilaallu. Isa kana jalqaba irratti salphumatti haalli ittiin hojjetu isin agarsiisa jechuudha. Okay, steppiin jalqabaa doomeenii barbaadudha. Doomeenii barbaadu jechuun isa jalqabaa kana step 1 keenya doomeenii barbaadna waan ta'eef isa jalqabaa kana equals to maal jechuu ni qabna 0 jechuu ni qabna jechuudha. For y square plus minus 12 y minus 16 isa kana jalqaba irratti maal gochuu qabna 4 dha hiruu qabna jechuudha. Hundaa isaa 4 dha irraa meeqa nuu dhufe gaaf kana kuni maali y square qofatu nu hafe jechuudha. 4 gaaf irru y square duwwaatu nu hafe y square minus 3y minus 4 jechaadha. Okay isa kana nuu dhufee jira step 1 keenya irratti. Isa kana amma isa kana jechuun yoo baay'isnee edaamu minus 3 ka dhufu baay'ate kan minus 4 dhufu factory 4 jechuudha. Minus 4 ka dhufu minus 4 to minus 4 plus 1 jechaadha. Baay'atu minus 4 dha edaamu minus 3 dha. So y square minus 4y plus y minus 4. Okay gaaf kana salphumatti ni arganna jechuudha. Asirraa maal goona y komanii fudhannaa y minus 4 jennaan. Okay asirraa immoo plus jenneen irraa 1 y minus 4 dha. Okay salphumatti y plus 1 jennaan asirraa kanaafi tana waliin fudhannaa kanaafu komanii y minus 4 fudhannaa jechuudha. So salphumatti imini keenya maal nu dhufee jira y plus 1 y minus 4 dha jechuudha. Osoo asirraa y keenya maali minus 1 fi y keenya 4 dha. Kanaafu domainiin keenya real number without what minus 1 fi 4 jechaadha. Step tokkoffaa xumurree jirra jechuudha.
isteeppii tokkoffaa erga xumurre lammaffaa faaktar goona dinominaatarii fi niminaatarii illee faaktar goona. Okay, ka jalaa faaktar goone xumurree jirra, ka gubbaa faaktaraa goona. Isa gubbaa kana faaktar gaafa goonu baay'ate isa kanallee lamaa hirrume, lamaa gaafa hirru kanas lamaa gaafa hirru waayii ta'a. Isa san sadii waayii ta'a, sadii waayii ta'a, lama waayii ta'a. Baay'atee kan lama dhufu eda'amee baay'atee kan lama dhufu eda'amee kan sadi dhufu lama eda'uu tokkooti jechuudha. Lamaa fi tokko kanaafuu y plus 2 plus y 2y jennaani plus 2. Okay, asirraa immoo bakka lamatti haa qoodnu. Gaaf kana isa kana bakka lamatti tokko qoodne asirratti ifa akka ta'uuf asitti isin agarsiisa. Y jennaani y plus 2 dha. Asirraa immoo y plus 2 akkuma jirutti fudhanna jechuudha. Plus jenneeni waan koomanii ni jirti y plus 2 dha. Y plus 2 dha. Okay, asirratti y plus 1 y plus 2 ta'a jechuudha. Inni kun y plus 1 y plus 2 ta'a. So amma ol deebina jechuudha. Inni gubbaa y plus 1 times y plus 2 dha. Inni jalaa immoo kunoo kana jechuudha. Y plus 1 y plus y minus 4. Y plus 1 fi y plus 1 wal fakkaatti waan ta'eef wal balleessiti. So erga jarri wal balleessite y plus 2 fi asitti y plus 2 fi y minus 4 tu hafa jechuudha. Y plus 2 fi y minus 4 tu hafa. Okay, asirraa simplify ka goonu kunoo haalli itti xumuruun haala kana jechuudha. Jalqaba irratti garuu wantiin irraafachuu hin qabne isii kana lamaa hirree isii kana afurii hirree waan ta'eef ishee lamaa hirree kana takkas balleessinee tana lamaan goona jechuudha. Kanaafuu lamas biraa dhabamuu hin qabdu, as biraa lama dhabamuu hin qabdu gisee lakkoofsi gubbaa kun ifuleessi godha waan ta'eef ishee xumuraa irratti haala kanaan kaa'uu qabna jechuudha. Okay, kana fakkaata. Mee ishee tana ilaallu minus a plus 1 over 7 a square minus 1 ka jedhu kana jalqaba irra isee jalaa kana doomeenii haa barbaannu. Doomeenii jechuun doomeenii keenya ogguu barbaannu isa kana equals to 0 gochuu qabna jechuudha. 7 a square minus 7 is equals to 0 gochuu ni qabna jedha. Okay, 7 a square jechuun 7 koomanii ni fudhanna. A square minus 1 dha. Kana jechuun a square minus 1 square jechuudha. Kanaafuu a square minus 1 square jechuun immoo a plus 1 a minus 1 jechuudha. Kanaafuu gatiin nu argannu a square minus 1 irraa 7 jenneeni a plus 1 times a minus 1 jechaadha. Okay, asirraa kanarraa a kenna meeqa ta'a? Minus 1 fi a kenna 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu doomeeniin kenna real number without what 1 minus 1 inda 1 jechaadha. Kanaafuu doomeenii kenna haala kanaan argannee jirra. Okay, gara asiititti yoo deemine faaktar godhi jedha. Jalaa irrallee faaktar godhi sila jedhu jalallee gubballee ogguu faaktar goonu fakkeenyaaf isa kana amma ka gubbaa kana ka jalaa silaa fudhannee jira. Ka gubbaa kana isa kana jechuun maayinasii koomanii fudhannee maayinus a maayinasii koomanii gaa fudhannu maayinus 1 jechuu ni dandeenya. Kana jechuun maayinasii maayinus a kana jechuun salphaatti maayinus a plus 1 jechuudha. Kanaafuu haala kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. So kan jalaa immoo 7 koomanii fudhannee a plus 1 a minus 1 jennaan. Okay, kanaafuu maal goona a minus 1 wal balleessiti common factoriin yookiin common wal balleessa sala ta'eef ho'i maaltu nu hafe minus 1 nu hafe gubbarratti over 7 a plus 1 hafe jechuudha. Kanaafuu simplify yeroo goonu haala kanaan simplify ta'a jechuudha. Okay, kanarratti isinii gala Okay, exercise da. Exercise kun bifa salphaadhaan ilaalla jechuudha. Exercise kana haala gadi. Exercise keessa isa kana jalqaba akkam gochuu qabna? Doomeenii akkuma jenne doomeenii barbaachuudha. Doomeenii kenna maali? Isa
jalaa kana equals to 0 jechuun qabna jechuudha. Kanaafuu x'n keenya over 4 jennu yoo jennu 0 dha. Kanaafuu domeeniin keenya maali? Domeeniin keenya real number without what? 0 jennaan jechuudha. Domeeniin keenya real number with 0 ko amma dammoo asirraa maal gochuun common factory baafna jechuudha. Asirraa maali common factory keenya 4 jechuudha. 4x minus 3 jechuudha. Siistama itti fayyadamuu beeknu kana jechuun 12 4x minus 12 jechuudha over 4. Gaaf kana 4 inni baddii simplify ka goone x keenya maali? X minus 3 over x jechaadha. Biin immoo kana bii jalqaba irra akkuma jenne doomeenii barbaachuudha. Isa jalaa kana equals to 0 jennaan. Lakkoofsi baay'atee yoo baay'atu 20 negatiiva 24 dhufu yoo eda'amu 5 dhufu meeqaa jennaan. Faktarii 24 jechuudha. Faktarii 24 kun 24 lamaan 12 24 ammallee 12 lamaan 6 jechuudha. Kanaafuu yoo baay'atu meeqa dhufa? Yoo baay'atu 5 dhufa. Yoo eda'amu 5 dhufa. Yoo baay'atu 12 dhufa. Okay, ammallee lamaan 3. Kana jechuun 8 fi negatiiva 3 jechuudha. Lakkoofsi kun 8 fi negatiiva 3. Kanaafuu 2x square minus 3 yookiin immoo plus 8x plus what? Minus 3x minus 12 dha. Okay, kana iddoo lamatti haa qoodnu. Gaaf kana maali? As keessaa 2x koomaniidha jechuudha. Kana lamaan keessaa x ni fudhannaa asii minus plus 4 fudhannaa. Asirraa immoo minus 3 jenneeni kamtu koomaniidha? Minus 3 tu koomanii jechaadha. Minus 3 jennaan kana jechuun irra yoo raabsinu x plus 4 ta'a jechuudha. Okay, as keessaa 2x minus 3 jennee fudhannaa. Koomanii kana immoo ni fudhannaa jechuudha. Yoo walitti edaanu x plus 4 fudhanna. Kanaafuu inni kun 2x gaaf kana x kun jechuudha equals to 0 gaaf jennuun 2x minus 3 is equals to 0 yoo jennuun 2x is equals to minus plus 3 dha. X keenya meeqa ta'a? Over 2 yoo jennuun x keenya 3 over 2 ta'a jechuudha. X is equals to 3 over 2 ta'a. Asirratti hoo kanaaf immoo x keenya minus 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu our domain is domainiin keenya real number without what? 3 over 2 fi minus 4 jechuudha. Doomeenii keenya haala kanaan baafanna. Okay, doomeenii keenya erga argannee booddee minus 4 dha. Kun akka gara ibaatetti yaadne. Doomeenii keenya erga haala kanaan argannee booddee isa jalaa faaktar goonee jirra jechuudha. Isa gubbaatu nu hafe isa jalaa faaktariin inni jalaa isa gubbaa immoo lakkoofsi baay'atee meeqa dhufa? AC jechuun kana lamaa yoo waliin baay'isnu meeqa? 0 120 jechuudha. Baay'atee 120 eda'amee kana jechuun 120 eda'amee immoo 23 ka dhufu 120 lamaa 62 lamaan meeqa? 32 15. Kanaasii yoo walitti edaanu 8 fi 15 yoo walitti edaanu 8 fi 15 ni arganna. Yoo walitti edaanu 8 eda'uu 15 23 yoo waliin baay'ifnu 220 jechuudha. Kanaafuu 6x square plus what? 23x plus x dha tuni. 23x plus 20 ka jedhu kana iddoo tana maal fuuna? 6x plus 15x plus 8x plus 20 jechuudha. Iddoo lamatti adda qoonna jechuudha. Kanaafuu asirraa koomanii ka qabnu 3x qabna jechuudha. 3x ni qabna. Asitti hoo meeqa jira? 2x jira jechuudha. Plus x plus kana jechuun asirraa hoo meeqa qabna? 5 qabna jechuudha. So plus jennaan asitti keenya keessa 4 koomanii ni qabna jechuudha. Kanarraa immoo x plus meeqa qabna? 5 ni qabna jechuudha. Koomanii x plus 5 ni qabna. So salphamatti arganna jechuudha. Asirraa wanti nu argannu salphamatti nu dhufuu danda'a jechuudha. Okay, asirraa meeqa jennaan? 3x plus what? 4 arganneerra. Asii sorry asitti 2 dha jechuudha. Plus times jennaan 2x plus 5 dha. Okay, isa jala argannee isa gubbaa argannee jirra. Yoo waliin baay'isnu isa kana isa jalaa isa gubbaa saala kanaan argannee jirra. Isa jalaa immoo maal jenneeni? Asirratti isa jalaa
x keenya asumarraa argachuu dandeenya jechuudha. Over 2 dhami x 3x 2x minus 3 jechaadha. Kana times what x plus 4 dha. Kanaafuu final answeriin keenya isa kana jechuudha. Simplify ni ta'a 2x inni kun simplify ka ta'u hin jiru jechuudha. Kanaafuu inni 2x kunillee kana wajjin waliin fakkaatu waan simplify kanarra hin taaneef haaluma kanaan keenya jechuudha. Okay, yoo fixnatii ka dabalu taate dhiifama sirriitti ilaalaa viidiyoo irra deebi'aa. Siin immoo baay'ee salphaadha. Takkanaa tanaan daqiiqaa takka irra hin tursiisinaa jechuudha. X square jetteetiin hin koomanii baafatta. X plus 3 ever x plus 3. Kanaafuu domeeniin keenya x plus 3 is equals to 0 jetteen kaata jechuudha. X'n keenya jechuun minus 3 dha jechuudha. Kanaafuu domeeniin keenya x'n without what minus 3 fixxeerta. Kanaafuu tana waliin balleessitaa meeqataa simplify yoo gootu x square dha jechuudha. Akkanaa kanaafuu gaafilee akkanaa kunillee salphaadha. Magaafii dii kunillee baay'ee salphaadha jechuudha. Kunillee wanta daqiiqaa lama sadiitti daqiiqaa takkattuu fixuu dandeetta jechuudha. Jalqaba isa jalqabaa kana maal goona, isa jalqabaa kana simplify goota jechuudha. Isa jalqabaa simplify yogguu gootu salphumatti iddoo lamatti qoodi. Gaafii akkanaa kana yoo sii dhufe x sadi minaamina yoo sii dhufe iddoo lamatti qoodde x is the power of 3 jettaan as keessa koomanii x is the power of 3 tana lamaan keessaanii fudhatta. Kana x hafe jechuudha. Iddoo kanatti x hafe x minus 3 xumurte minus jettaan. Isaan kana lamaan keessaa koomanii fudhatta 27 koomaniidha. Kanaafuu koomanii gaafa fudhattu x qofaa hafe asirraa meeqatu si hafe iddoo kanatti sadiitu si hafe jechuudha. Minus 3 so walitti eda'uu qofa jechuudha. Gaafa kana walitti edaatu x is the power of 3 tun koomanii qabdi jechuudha. Koomanii keessaa fudhatte tana lamaan qofa walitti eda'u x is the power of 3 minus 27 x minus 3 xumurtee jirta jechuudha. Kana amma maali gatiin vaaliyuun keenya x is equals to kana jechuun yoo walqixa gama dabarsitu x cube is equals to meeqa jettaan walqixa gamana yoo dabarsitu 27 jechaadha. Kanaafuu under cube root of 27 gaafa galchitu x'n keenya maal ta'e 3 ta'e jechuudha. Kunillee x'n keenya is equals to 3 ta'e. Kanaafuu domeeniin keenya real number without what without 3 jechaadha. Without 3 xumurree jirra jechuudha. Waa'ee doomeenii keenya xumurree jira. Jala faaktar goone ka gubbaallee kunoo isa kana ka gubbaa hima jalqaba haaluma saniin jira. Ka jalaa haala kanaan faaktar goonee jira. So x the power of 3 minus 27 over jennaan ka jalaa maal jennaan isa kanallee x the power of 3 minus 27 over meeqa jenneen irra x minus 3 jenneen irra. Okay, tanaafitu wal balleessiti. So maaltu nu hafere 1 over x minus 3 tu nu hafe jechuudha. Kanaafuu final answeriin keenya haala kana simplify ta'a. Gaafii hedduu guddaa kana bifa salphaadhaan hojjetuun ni danda'ama jechuudha. Jalqaba confidence keessan cimsatuudha. Lammaffaa irratti to'ataa gochuudha. Okay, gaafii f tana ilaallu. Gaafii kana jalqaba irratti isa jalaa kana mee maal fudhannaa koomanii x ni qabdi. X ni fudhannaa 3x square minus 2x minus 8 dha jechuudha. Amma kana wanti goonu baay'atee kan negatiiva 24 eda'amee kan minus 2 dhufu barbaanna jechuudha. Kanaafuu isa kana lamaan meeqa 12 6 2 3 okay, achoo osoo hin geenne asittuu ni arganna jechuudha. 4 fi 6 gidduu fakkeenyaaf negatiiva 6 yoo ta'e negatiiva 6 4 yoo ta'e ta'a jechuudha. Negatiivni 6 4 salphumatti ta'a. Kanaafuu x jenneeni 3x square plus 4x minus 6x minus 8 dha. Salphumatti argannee jirra jechuudha. Shi minus 8 dha. So isa kana iddoo lamatti qoonna jechuudha. Gaaf kana iddoo lamatti qoonna. Okay, kana keessa amma isa sirrii kam arganna x arganna jechuudha. Koomanii as keessa x qofa arganna 3x what plus 4 dha. Gaaf kana x tuni akka walii galaatitti as ni teetti. Asitti hoomaa inni koomanii keenya as keessatti lama jechuudha. 2x 2 dha jechuudha. Minus 2 jennaani 2 ni fudhatta meeqa 3x plus 2 qabda jechuudha. 3x plus 4 qabda. Irra yoraasus okay, asirratti maalinni as keessa x tun akka walii galaatitti jirti. Tanaa fi tana walii edaata jechuudha. X minus 2 jetteeni times tun koomanii keessaa fudhatta jechuudha. 3x plus 4 fudhatta. Okay, xumurtee jirta jechuudha. Asirratti waa meeqa qabda x kee asirraa domeeniin kee x kee tokko 0
0 inni biraa immoo 2 inni itti aanu immoo -4/3 jechaadha. Isa kana jechuun -4/3 jechuu walqixa qabee yoo dabarsitu doomeeniin keenya isa kanaan adda jechuudha. Isa kana adda ta'ee kan argamudha jechuudha. Okay, argannee jira. Ka gubbaa hoo akkamitti simplify goona ka jedhuudhaaf kan jalaa simplify goone xumurree jira. Ka gubbaa simplify gochuudhaaf kana keessallee x ma fudhatta jechuudha. X koomanii fudhatta. X the power of 3 si hafa -8 si hafa jechuudha. Okay, isa kana jechuun hoo maal jechuudha ka jettu. Kana jechuun immoo simplify godhatta jechuudha. Gaafa simplify godhattu 2 asitti galchita. 2 yoo asitti galchitu taate 0 dhufa waan ta'eef kanaafuu maal goota x -2 dha hirta jechuudha. Lakkoofsa kana x -2 dha gaafa hirtu siistama salphaadha. x cube -8 kun lakkoofsa salphaa wayii nuu dhufa jechuudha. Okay, kana yoo hirtuuf meeqa dhufa? x square dhufa jechuudha. X square jechuun immoo x kana yoo baay'istu x the power of 3 minus 2x square dha. Okay, gaaf kana kuni kana ni balleessaa kun pilaasii ta'a. Kanaafuu 2x minus 8 2 gaafa itti galchitu kanaafuu 2x dhufa. 2x isa kana yoo baay'istu 2x kan minus 8 as bira 2x square minus 4x dhufa. Gaaf kana maal ta'e kunillee wal balleessaa 4x minus 8 dha. 4x yoo isa hirtume kanaafuu 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu 4x ta'a. 4x minus times 2 jechuun 8 dha. Kanaafuu gaaf kana walirraa 0 dhufa jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya maal nuu dhufa salphumatti x minus 2 faaktoriin keenya x square plus 2x plus 4 dha jechuudha. Ka gubbaa okay, faaktoriin isa kanatti faaktor godhannee jirra jechuudha. Biraan immoo x ni qabna jechuudha. Kunoo x as jirtu tunillee ni jirti. Isheen tana jechuun sorry faaktoriin yeroo baay'ee rakkisaa jira. Ammaan kanatti asitti isa kana jechuudha. So isa kana asitti haa barreeffannu. X jenneeni isa kana finnee asitti barreessina jechuudha. X minus 2 x square plus 2x plus 4 over kan jalaa kenna x jennaani kun kan jalaa kenna jechuun x minus 2 dha. 3x plus 4 dha. So amma akka waliigalaatitti kana jechuudha. Taphni keenya eessa bira jira? Iddoo kana jira jechuudha. Kanaafuu inni kun maayinasiidha. Inni kun haala kanaan kun haala kanaan guutumatti wal balleessee jira. Simplify kanuu ta'e kunoo kanaan nu hafe jechuudha. 2x plus 4 over what? 3x plus 4 jechuudha. Simplify ta'ee nu dhufe isa kana jechuudha. Doomeeniin keenya 0 2 minus 4 over 3 isa kana ta'e jechuudha. Kana fakkaata. Waliigalaatti exercise kun